وبركاته. ما شاء الله صباكم الله بالخير. أستاذ عبد القادر أملك كوسة كوركا أشتالا يبوتني كوسة كتول ديبيا. ما شاء الله ما شاء الله. إيه جبان نجد ما جرتي جبان هو إتجرتي ما شاء الله. قاسلانا من وابتة بيكو وسرات في بتتا كغرغرتو بيكو سسمرت في غرغرتا. حسرت قاوني هندي خيري الرا أصناف خيري الرا وني حسب من جرو علمي الرا وصوتا عقيدة الرا كتاب الرا رياض الصالحين الرا تفسير الرا كتاب عقيدة الداتين كتاب تجويداتي والكبتي تفسير قرآناتي والكبتي أركان الإيمان وأركان الصلاة وأركان إلى آخر. أنا مدبر التاجرتني سنقفا متي دعاين اللي أكا أجايبا قد أماجرة قباه إيتو كان كيسا نما نقدتي قالوا ربنا قدو نما نقدتي نقدي خسارة نسا كيسا جرين ورى أسراك وربنا قدو ورى ربيني إسر مررفتي إسر جالتي ورى ملايكان إسا مرسيتي إسا غفلاء في دين إسان أقو قدي يتسربين هاتايسو ورى ملايكوني هلموا إلى حاجتكم كنت قروان بربادني أسي والقاني جراني جتيت والوامسن ربنا قدو ملكي دنيا في آخرة ربنا جنو علمي أسر برسي فما جرو كان قرى قلبيتي نورد أقفتي الرافة يدمي قوأتي yeroo dhihoo keessatti barataa irraa gara barsiisaatti tarkaanfatu rabbi hunda keessan haa godhu. Hunduma keenya rabbiin ilmii hikmaa qabdu rabbi nu haa kennu. Ilmiin hikmaa dhabe yeroo ammaa kana ilmii hikmaa qabu baratama malee itti hojjetamuun ulfaate baay'ee tokko. Rabbiin warra baratee itti dalagu warra baratee itti hojjetu warra namatti mee ofiifis itti dalagu rabbi nu haa godhu. ilmiitti jabaadhaa silaawutti jirtanii rabbiin ilmii kanaaniyyi ilma namaatii fi dachii kanallee miidhagse rabbiin ilmii kanaaniyyi darajaa namaa ol fuudha. yarfaci illaahu alladhiina aamanuu minkum والذين أوتوا العلم درجات جد ربين قرآن إساء كيستي يرفع الله الذين آمنوا والفود ربيني سانن آمنني والذين أوتوا العلم درجة ور علمي قبنوا أمنوا ولينمو علمي رب ساني كنمو درجة هدودان ربيني إسان الفود أجده كنافو علمين والله قدري علمي رب ما بيك كناف ربين ولما قال كراقبابان إنما يخشى الله من عباده العلماء جده والرئاك كان صداتا علماء تجد ربي سبحانه وتعالى قرآن يساقدي إنما يخشى الله من عباده العلماء كنافو علماء فارس ربيني قرآن يساقد رقاب إيفي والرئاك كان صداكا كين يقبنوا علماء تا والربين علمي كنفي جده كناف علماءين warri ilmii qaban kanarraa isin immoo ilmii barachaa jirtu barachaa jirra. Ilmii kanatti jabaadhaa waan laafaa tokkotti jirra jettanii yaadina. Wallaalummaan rabbi gabbaruurra beekumsaan rabbi gabbaruutu caala. Kanaaf wallaalummaan namni rabbi gabbaru maalin balleessaa jira maalin tolchaa jira jechuu addan beekumsa rabbi gabbartan waan dalagaa keessan balleessu khayrii keessan waan balleessu ofirraa eegdan waan immoo dalagamu qabu hunda ni barattan sunnaarraa waajibarraa akka itti dalagamu hunda barattan waan jedhamee salaatamu ibaadaa waan jedhame khayrii rabbitti dhiyaatamu hunda barattan jechuudha. Kanaaf keessattuu hawwan keenya jedhe dubartoota keessattuu shamarran fursaa carraa gaariitiin isinii baname. والله مركزني إيمه هناك ورب إسني جد إفيديتيو carraa kanatti fayyadamaa jabaadhaati
carraa kana haati keenya haboon keenya buleettiin haadha keenya hedduun isaanii hin dhaqqabanne jechuudha. Carraa isin nama furmaatti carraa isin argattanii yeroo kana fursaa isin argattanitti fayyadamaa jirtan kana warri achi isin hedduun namni carraa kana waffaqame hin jiru jechuudha. Kanaafuu isin keessattuu jarri shamarranii wallaahi carraa kana fayyadamaa jirtanii ammallee fayyadama jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Rabbi hidaayaa ofii nu haa kennu. Rabbi imaana barakaa nu haa kennu. Ikhlaasa ofii Rabbi nu haa kennu. Ilmii barakaa Rabbi nu haa kennu. Ilmii barakaatiin Rabbi nu haa qananiisu. Imaana barakaatiin Rabbi nu haa qananiisu. Hidaayaa ofii Rabbi nu haa kennu. Ridaa ofii Rabbi nu haa kennu. Sodaa ofii Rabbi nu haa kennu. Akkasuma gaa ilmii barnoota gidduun galinna fakkaata. Asuman jira inshaallah egaa saniif dubbinnaa yaa'u didaa jirti ustaada tokko asitti tarkaanfattanii dhumarra booda du'aa kadhannaa inshaallahu ta'ala barnoota keessanitti fuftanii sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi ajma'in. ما شاء الله أستاذ كينيا أستاذ أحمد بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا كيسني الدرسي أمو كبجمتوتا حواس كينيا kanneen barsiisotaatiif kanneen barattootaa kanneen miseensa turtaniif kanneen amma nu seenaa jirtan hundumti keessanuu nagaa rahmanni rabbii bakka isin jirtanuttis haara qabu eddiin jedhe darsiin keenya har'aa darsii aqiidaa ahla sunnati wal jama'aa badiiwwan gurguddaa keessatti maal jedha kanneen nama kafarsiisanus ni jiranii kanneen gartee jahannam keessatti zalaalam nama hin goones ولين إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم مقا ربي كينيا والتهي هنقود قدته هنتكاني هاي مو بيكي كهي ولا لكدرومي كهيني يومنين إيقالا غافي إباب صدمي ساقالي ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في فاعل الكبير مع ذكر الدليل جل عقيدة أهل السنة والجماعة مع الجدا hojii zambal kabaa'iriin mojjate keessatti ragaa isaatii wajjin maal jedha maaltu gorama maal tahuu qaba maal tahaa zambal kabaa'irii yoo hojjate ilmi namaa maal tahuu qabaa jedha. طيب حكم فاعل الكبير عند أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر ولا يخلد في النار namni gartee badii gurguddaa hojjetee fi jahannam keessatti zalaalamni ta'uu hin danda'u kan gartee zalaalam nama godhus ni jira jechuudha. Badiiwwan gurguddaa keessa zambal kabaa'ir keessa ka jahannam keessatti zalaalam nama godhus ni jira. Ka immoo keessaallee hanga wanjala ofii gubatanii bahanuu ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf salaanni namni gartee salaata dhiisee ni kafara. Ammoo wallabbiin xiqqoon hajiraattu malee jechaadha. Ammoo Doktor Usayminiini fakka Doktor Saalih Al-Fawzaaniini hin kafaraa kufrul milaa kafaraa jechuu jiran jamaahirri ulamaa'ii jechuudha. Ammoo aqalliin immoo ni'maadha ka jedhus ni jira. Nuti asitti jamaahira faana gorra jechuu in kafara jechuu hadiisa rasuulaa qabanne sallallahu alayhi wasallam العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كانس قبلني قرآن ربي سورة التوبة بكلمة دبتمه فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم مفهوم نماني يوسين صلاة دابدهن توبا يوسين زكاة من كرام بسنا جيشوك مفهوم نقرآن وفي آية أخرى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم أيو صلاة دابني زكاهم بابن أبوليوان كيسن أبوليوان ديني متي جيشوك نقرآن قرآن كان لمني فريسي قبلني نمني قرتي صلاة ديسي هنا كفرا كفري من الله قرتي قرار رابها جنة خلاف نتكون جراتشو وجنين. طيب وأمره إلى الله ذنب الكبائرين يو هجتي جدي أجاجني ساقر ربيتي مرتين ساقر مربيتي جيش ساقر ربيتي دي بها جيشو إن شاء عذب ربي يوفرني كتادا وإن شاء بما يستحق وانني حق قراتون كتادا را يوفر ربين هسا كتادا وإن شاء وفر له وجد يوفر مربين سافر رمودا دها لقوله تعالى
جتش ربي ولا نه قرآن وساق بنيتي ذنب الكبائر يوجت نمني يوفد ربي نسكتاتو دندها يوفد ليس ديسو دندها يعني يكون تحت مشيئة الله جل جلاله مرتي ربي جلتي تهجتشورا شركي لا في ديني نما وان انتانين جتشو يقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ربين كينيا هنا رارا مشركي وايسا برقبو وايسا تكين ديسو عبادة كيست يو ستكين ديساني سبرتي واقبرا ربين ما في نرارا إن رارا موغاجرو توبا مالينا ما انديسو جتشو غرو توبتي جنان سيب ديسا توبا مالي يودو تمو فقد حرم الله عليه الجنة ربين جنة يسرتي حرام قد آجشو نمني شركي ربتي شاركي وطران توبتين دوه ربين جنة سا حرام سرتي قد جنة كيس ستي سينو داف حرام جنة الرقار دما حرام جنة سرتي جهنمة منساتي جشو نمني شركي شاركو وجنين كايرين توبتين جشو توبان سنمو ونمان توبا سنة نمر همبسو نجرا lubbuu yoo dhuftee kokkee geesse yoo duudhaaf namni tokko lubbuun kokkee ga'e yoo toobate maalam yugargir waan lubbuun kokkee hin geenyen toobaan isaanii qabbalama ammallee waan aduun gara bahaatti gara lixaatiin asin deebineen toobaan isaanii taqabbalama jechuudha yoo shaarrakellee jechuudha ammoo gaafa lubbuun bahuu dhuftee kokkee geesse toobaan isaan taqabbalamu maaliif jennaan lubbuun ilma namaa kun miilla keessaa ol guuramee gara qooma namaatti maxxanteechi jalatti hedduu ilmi namaa rakkifamee sammuu namaa keessaan ba'a jechuus mataa gartee gara gubbaa mataatiin ruuhiin nama keessaa baati. Gizii isiin dhuftee kokkeetti rakkatte yoo toobatan illee hin tahuu jechuudha. Sanaa asitti toobatamaa jechuudha. Kanaaf rabbiin shirkii isinii hin araaramuu jedhe. Waan shirkii gadii immoo fedhu isiniin qixaaxa fedhu isinii fandhiisaa jedhe. Wanni sanaa gadi rabbiin yoo fedhe qixaaxee yoo fedhe illee dhiisuu danda'a jecha taxta mashii'atillaahi jalla jalaalu fedhii rabbii keenyaa jala hooltii jechuudha. Ammoo wanni toobaadhaan rabbi namarraa hin buufne ni jira. Wanni toobaadhaan illee rabbi namarraa hin buufne ni jira. Tayyib wanni rabbiin toobaan namarraa hin buufne haqa ilma namaati. Haqni ilma namaa hanga namni waan sana ofirraa kafalutti hanga fedhe toobatee toobaan isarraa hin buusu jechuudha. Toobaan isarraa hin buusu. Kanaaf obboleewwan keenya badii gurguddaa kanamarra kakaraarraa nama baasu jira, kakaraarraa nama hin baasne jira. Karabbiin toobaa malee namaa haraaramus ni jira. Karabbiin toobaa malee namaa hin haraaramnes ni jira. Karabbiin toobaa malee namaa hin haraaramnes ni jira. Bakka sadiitti ilaalla. Badii ilma namaa keessa waan rabbiin toobaan namaaf hin taqabballe waan sana hojjettu malee haqa namaati. Haqa namaa waan san kafaltan malee toobaan sinirraa hin buusu. Ammoo badiirra waan rabbiin toobaa malee namaa hin dhiifne shirkiidha. Shirkii toobaa malee isin hin dhiisu. Badiirra rabbii yoo fedhe wanni isin dhiisu waan shirkii gadiiti. Liqawlihi wa yaghfiru maa duuna dhaalika liman yashaa. وان شركي قد يوفر سنين دي ساجرة. طيب قافي دبا ففرتما ما حكم تكفير المسلم وما الدليل ما لي حكم نما مسلماتك كفر سيسه نما مسلماتك يا كافري وجدت حكمي نمشي جد يكون هرقات وجدت حكمي نما مسلماتك كافر يوجد حكمي نما كان مسلمان نما مؤمنا كان كفري أن دبر هوني أرجته جتشو. تكفير المسلم حرام. مسلم ربي تمني تكو كفرسيسون مكا كفريتي واموني حرام أجد. حرام وجتشونا وانجلا جتشو. أمن وانجلا وجتشو من كده آدم جتشو. والدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم ورقا كان جتشر كما ربي كنا قبنيتي مرما مؤمنا نمني مؤمنة تكو قرتي الربسي دبره بكفر كفريدان فهو كقتله جده أكما وانا جيسيتي جده أكوانا جيسيتي
namni gartee mu'mina tokko kufriidhaan waame muslima tokko maqaa kaafiraatiin waame haala inni akka san hin tahiniin akka waan lubbuu ajjeeseeti jedhe. Namni lubbuu ajjeese fajazaa'uhu jahannam, jazaan isaa jahannamaa jedha. Bita keessatti ilaalamtahaa. Kanaafuu nama islaamaa tokko maqaa islimnaa utuu ni qabu kufrii waamuun akka waan nafsii isaa balleessaniiti jechuu eeggachuun hedduu murteessaadha. Keessa rabbuma beeka gubbaa bimaa zaahara lanaa jedhe Umar ibn Khattaab radiyallahu anhu nuti duraa waahyi buhaa jedhe amma zabana kana keessa waahyi hin buhu gubbaa jara laallee keessa jara rabbitti hirkisnaa jedhe Umar ibn Khattaab radiyallahu anhu ardaahu. Umar jechuun nama gartee maqaan isaa akkasitti dubbatamuun maluuf miti. Umar jechuun goota jabaa goota sheexaanii illee karaa inni gartee raba hin baane jechuu Umar. Rasuulli Rabbi akkiyan sallallahu alaihi wasallam ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه جل. عمر كرات كره به كرا عمر به سنر شيطاني كرا ساديسي كرا برار مالين به جربو كروما عمر الرب ير شيطاني به هندن ليس شيطاني ير نقال لبده بكنتاني ندابده وان انتاني نوجه چيفتو سوتو يوكاو فانا غرتي عمر الخطاب الرب الرحيم باتو عمر جچون غوتا بكما وقادي ربي جفت وقاتي كوسي دو قري أرقمه يا إرقم ربي صلى الله عليه وسلم مينا فيا مرمى إبلو خنان الراقة عمر الخطاب خنجر رضي الله عنه وأرضاه. أكيد لما اللي لقد كنا أذلاء زبنا قرتي كفري كيسال الله فوتر ربي إسلمنا لأن نجبسي يو إسلمنا كان ديفسني وأنبرا برباني غنا ربي اللي نتوكي ساجر أمو هدو جماعة عمر الخطاب رضي الله عنه جزء كفري اللي أمة إسلاما ونقر جريسات رئيسما جزء إسلامناتي سينو اللي أمة كافرة سقر جريسات رئيسة وبلي وانكيا كنافو عقيدة وفي إجتشون عقيدة وفي سر فتشون هدو مرتسات آجتشو طيب فولا ترباتمي شني قافي دبا ففرتمي تكوجلتي قديبونا. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة؟ عقيدة أهل السنة والجماعة صحابة رسولا كيست حكمي صحابة رسولا كيست عقيدة جرامات صحابة نبي ربي أكمت لال عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة هي سلامة قلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحقد والبغض والعداوة وسلامة ألسنتهم من الطعن والسب فهم يحبونهم. عقيدة أهل السنة والجماعة صحابة رسولا كيستي قلبي نساني صحابة رسولاتي في نقالة صحابة رسولاني جالة هم اللي نقا قران صحابة قرتيكنا من الحقد قلبي إنساني صحابة هنين أفتو. عقيدة أهل السنة والجماعة والبغض جبا صحابة الله قبضوا والعداوة قلب إنساني تلاتهم صحابة رسوله قبضوا وسلامة ألسنتهم الرمي ساني اللي نقاد صحابة رسوله كيستي وان خير رافارسا ملوان شرير راهن دبة من الضعن الربان ورانا والسب هنا الربسا فهم سانسون. عقيدة أهل السنة والجماعة يحبونهم صحابة رسوله قرتيني فدان صلى الله عليه وسلم. منافق نيجي رسول ربي صلى الله عليه وسلم علامة المنافق بغض الأنصار وعلامة المؤمن حب الأنصار. نمني قرتي إيماني قلبي ساجر أنصاره ور مدينة نفدا نمني مو منافق من قلبي ساكس سجر أنصاره ور مدينة هنجالة رسول ربي صلى الله عليه وسلم. ويترضون عنهم صحابة الرالين جالة وجي جراتيب جتشر جرا جالة عقيدة أهل السنة والجماعة ويتبعونهم بإحسان على ققاري وجي ققاري داب جتش ققارين صحابة أردفنا عقيدة أهل السنة والجماعة ويدعون لهم صحابة وردران أكراد من ابدواي كرة بما ذكره الله تعالى عنهم والرب نسان الردبة مغفرة إسان فقرة لقوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سورة حشر آية قرآن قال الله.
أكجنا أكيدنا أهل السنة والجماعة أكجنا ربنا اغفر لنا يا ربي كن وانجلك كن في دوري ولإخواننا الذين سبقونا وبليوان كينيا ورنو در دبرا صحابتا في تابعوتا في أتباع التابعين هند مجراتيف يا ربي ديسي جرا الذين سبقونا بالإيمان إسانا وانسنو إسانا والإيمان الندر دبراني جرانيت يا كيدنا أهل السنة والجماعة أكاسيتي صحابتا جالة إدانو نمني قرتي عقيدة أهل السنة والجماعة إن هردفني صحابوتا هن جالتو هنا سدلي هن جبالي تلات اللي الربان اللي هن تقلي جتشورا مغفران اللي هن قدو في جتشورا وباليوان كينيا درسي كينيا راكن منقول أمنا درسي اتهان هنگا ولتي ديبنوتي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذك يا أستاذ أحمد إيغو سني مجت مقاماكي كيسان بنتني نسيها ببريد الأفدواي عجائب ولي أبو سينا كان اللي أم سينا اللي سينا اللي كرتني أكاسيتي دعاي كيسان شاشن بانو فقوتو تقوار كباسو جرتي رحمة ونجت ويرك ميلا كوسلا ما كون قريبي رفارتا ميمي دسلاتي قريبي أبونا ما قربا كان رفتن جالوان قريبي لكوسلا قريبو سا جوبانا دي مني قبدان شبكاكي جنا دي قريبو سا لكوسلا مازان قريبو سا أستاذ أحمد بريرتو إيوا أركي كيسان نغاتا ما شبكا قلنا بوسو دي إيوا أستاذ إسماعيل تروفي درسي لانسينو فكاتو أي أستاذ كين أستاذ إسماعيل سينرغان جرو مرا ويتنجي كيسا شبكاكي جدا لغان جرو هاي ماكي كيسان بنا تفكو فاتي أستاذ أحمد كين سنلين الراهم بينا درسي وقا كيني تندقيقا قرن إن شاء الله تعالى وليف كنا أستاذ ولين جل جلتنو ليكر قباتي هلا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سنين جنة مايكين غرا كيسانيغا كبادي مايكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا جرتو مالبو مالسنا أتو أبو سينا أما اللي أبو سينا دا غنا لما تسين سادتي سينا فا مال دلومو يوم غام مالسلو ما سادتي سينا فا غنا كي رومتاني أمس غاوا لمسا غاوا سادسا غاوا رفيسا كي روماتي غنا ديبتني مي أوهن كننا مالسين akka kana isiniin jedha abbo hundi keessanuu baga jiraattanis akkana geessani maasha Allah tabaarakallah eewwa akka kanadha hundi keessanuu waa nyaataniitu waa dhuydaniitu arbiidhaati kamisan seenaatiin sossodaatinaa kanii arbii kana badaa nama sossodaachisaa akka waan kamisaa wayii eewwa akka kana isiniin jedha maasha Allah tabaarakallah amma inni jedhugaa ala kan godhi biyya laayikii irraa baqataa ranatti fakkaata laayikiitti laayikii biraa faffagaata moo silkii wal lafa kaa'e anan gaafatamaa silkii wal lafa kaa'e achitti ilaalaa ranatti fakkaata namni kun hundi isaayyuu hojii keessa immoo ajab akkasibbo jara keenya gaamee inshaallah isin hundaayyuu rabbi isiniif haa laaffisu isiniif haa tolchu isin haa milkeessu isin haa bareechu galmaan illee isin haa gahatu isiniin jedha irra deebi'ee wannan isiniin jechuu barbaadu inshaallah kaleessa illee xiqqoo si huma gaafiif deebii wayii waliin takka munaaqashaa goona jennaan jaarsummaan keenya har'atti dabarfatee dhufee har'a gahee har'aaf itti qophaa'aa kottaa jennee xiqqoo si wannan isiniin jechuu barbaadu kaleessa illee nu haasaanii turanii abuu seenaanii warri keessaa kana qaraatanus warri keessaa fardeeffatanii waa'ee tajwiidaa hordoftanus bareechaati adda baafadhaa jedhaa turan. Wanni kun isin fayyadaafiyyuu akkasitti haasa'ame. Warri isaaniin hordoftanus warri riyaada hordoftanus warri kitaaba biraa hordoftanus fakkeenyaaf namni tokko kitaaba 3-4 hordofuu danda'a. Kanaafuu bakka hundattuu beekamuu danda'u qaba.
dhageessanii kanaaf jennaan bakka kana keessatti isiniifillee waan dandeettii guddaa isinii kennuudha waan dandeettii isinii kennuudha wanni kun bakka kana keessatti waan isiniifillee dandeettii kennuudha maaliifi gaafii wanni gaafatamuuf isin hirkaa gatuu utuu hin taane akkasii waan sana akeekkattanii waan sana qabattanuun malee gaafii waa biraatiin nuuf amma fakkeenyaaf gaafii dhiifnee utuu kitaabicha fayyuma isaa itti oofne fidnee nu waan nu godda'u hin qabu fakkeenyaaf yoommoo gaafii gaafannee gaafii irratti hundoomnee dhageessanidha gaafii irratti hundooftanii isini gaafii gaafatama jettanii xiinxaltanii dhuftanii waan sana ni bartani maaliif gaafii jira jennaan isin xiinxaltani irra deebitanii ilaaltani gaafa irra deebitanii ilaaltanii gaafa irra deebitanii qo'attanii maal jettanuu ni bartani kitaaba sana gaafii jira jennaan kanaafiyyuu barbaadama gaafiin akka inni isinii galuu kitaabichi akka isinii galuuf barbaadama kitaabichi malee waa biraatii miti isiniin jedha khayr inshallah rabbi isiniif illee laaffisu isiniif haa tolchu kanaaf isa kanaaf akka kanaa isiniin jedha mee gaafii keenya deebinam ayyee mee harka kennadhaa inshallah gaafii harka kennadhaa hayyee taate gaafii isinii kennu sheekii isaan kun immoo gaafii dhumarraa maraatanii naan jechuu kuteera biyyee waan gaafii taate kanatu irraa akkas na godhe bismillahirrahmanirrahiim gaafiidha gaafiidha akka jettuu في كم موضع تكون هذه المخرج وجد في كم موضع تكون هذه المخرج مخارج وجد أركا كنت دامي إن أركا باسات اليوم غافي سكنا مخابرات غافي بروتي مخابرات شرطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا قافي لا مالدي بلافي أيوة اسم خليس برندي سنرا وسط اللسان جتشو ولا كاربات الرخم جنة وتخرج هم بها منه إسراه ثلاثة حروف حرف سديت باجن جيم شين يادا غراغرم من كوبي خنا سدين قد جيرو يرو اتفايدا ميساني مالي يتشو برباديت يرو اتفايدا ميساني وسر ما شاء الله تبارك الله يرو جيمي وامتو جيم garaagarummaan isaa waamicha sana keessatti wal dhabaa jira malee yeroo jiim jettu ka iyyu sana la jiim yeroo jettu iyyaan jiru jiila yeroo jiim jettu garaagarummaan qabu ka iyyu sana laalta yeroo shiin jettu immoo sanni la afaanillee yeroo baay'isa keessatti tokkuma afaanillee yeroo yaa jettus yaa achuma irratti afaan bicuusii wal dhaba malee wanni inni wal dhabu tokko hin jiru inni kun baasinsa sana keessatti wal dhaba malee bakka tokko baa jenne kasinuma makaranyi isaa tokko jenne qubee adda addaa malee makaranyi isaa bakka tokko baa jennee turre sila utuu bakka adda addaatii baa jenne wal dhaba jenna inni kun baasinsa keessatti wal dhaba malee bakka waa biraa keessatti wal hin dhabu inni kun gaafii bareeda ما في سمانا دي بساك أما في ما الحرف لغة واصطلاحا سؤال ما الحرف لغة واصطلاحا قافتا رامي من أمني دي بفتن أركا كندا
Asiin boroo kanaan bahuu malee wanti tokko wanni biraa tokko hin jiru. Boroo kanaan bahuu malee karaan boroodhaan jirti laata. Ijoollee karaan boroodhaan jirti. Ayyee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Maal afaan Arabii isaa beeknatu afaan Oromootti immoo namaan deebiftanuu maal tokko. Logaaniin jedha. Harfii jechuun logaatti maanniin jedha. Harfii jechuutti akka logaatti akka fakkeenya akka afaan Arabiiti harfii jechuuni. Logaattoo. Ustaadhi kun naaf hin galle gaafii biraan deebisa. Eshi goyaa gaafii biraasii godha. Hamzaan laabaa saamee gara gubbaatti. Gaafii biraasii kenna. Eshi. Kan maraatibu tajwiidi fil qiraa'a. Ayyamu Hamza meeme. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفي جتوني لغاتي كوبي جلما كوبي Logaatti qubee jedhama. رمضان جتور Eshi. Xiqqoo wayi. Logaatti jechuun yookaan لغة يعني لغة رمضان عرفي جلما أكا فان رمضان كوبي روفا qubee يعني jedhama. كوبي جلما Qubee jedhama. Lugaatti gaafanne beektanii harfiin lugaatti maanni jennee gaafanne axxarafu qaccee wayirraa bahu sanaan iyyuu harfii jennaanii jechuu barbaadeeti. Harfi axxarafu jedha. Eshi. Abshiroo maan jettooti. Bareedduu isiiti. Akkasi. Eshi. Ayyee taate. Isiin maa namni deebisaaru jira? Kan maraatibu tajwiidi fil qiraa'a. Ayyee saabitiin ollaa baasame gara gubbaatti. Garuu liddi diriirfattanii hin taa'ina. Ustaad Ahmadiin malee. Ayyamu Musaaf. Nam tokko diriirfattanii hin taa'ina. Harka babaasaa yoo harka babaasuun alatti. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. ثلاثة صديقي. Wasadii jettani. Maashaallah. Tabaarakillah. Akka kana ummula. Eshi. Mee sadan sana immoo namni biraa nuuf himu gaa sadan sana immoo eenyutu nuu hima? Jalee kana nama danuu harka baasaa jira sadan sana namni nuu himu. Namni nuu himtan. Namni biraa sadan sana. Ayyamu Musaaf isinumatti muufi? Eshi saabitaa himu qo'aagaa. Saabitaa himu. Ayyee saabit. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. جرت نجا كيساني. Naga alhamdulillah jirra jirtu. جرا الحمد لله. Eshi. مراتبني تجويدا سدي جنة تكفان ترتيلا حبسيلا أدري أجود على كنا سدين كراودن دينيا أجود. Eewwa. Maashaallah. Tabaarakillah. Amma ta'eera. Asirratti ustaadha gaafii wayii amma fakkeenyaaf quraanni kun sadarkaa torbaan
qara'uuni ni baqqaa isaa jedhanii garuu kitaabicha salleen argine akkuma sagalee dhageenyutti jechuudha jedhanii dhuma. ايوه ابشر. Mi'a asirratti ifannoo godhamee ganaatti ba'ama moo waan sanatti inni haala torbaatuun akkam kitaaba wayii Hidaayatul Mustafiidiin keessatti sin argine waan akkas jedhu ni danda'ama dhuma dhageenya sagalee. Haala kamiin immoo akkuma sadarkaan tajwiidaa quraana tolchanii qara'uun karaa sadiin beekamaadha jenne jechuudha sadarkaansaa yookaan qoodamni isaa jechuudha. Inni torbaas sunoo akkam jechuudha meenaa ibsaa. ما شاء الله تبارك الله. إني تربى كتابة شاطبي لا شاطبي لا كتابة تربى رتي إني كامل أشرار رتي كامل يتربى برادر بي أشرار رتي كامل كتابتي إني تربى إني نتحرك كامل كذا كتاب نتقرأ ركوني كان حفصي دوادة حفصي دوار رتي كامل أما قرآن نتقرأ حفصي دوادة warshiin qaraane, Hamzaan qaraane, Kisaayin qaraane, Ibnu Kasiiriin qaraane, kanan qaraane. Amma kan nuti irratti qara'aa jirru kuni ka hafsii duwwati irratti qara'aa jirra nuti. Kitaabni kuni ka hafsii duwwaa. Kanaafuu logaan quraanni inni torbaa suni bakkuma jira. Quraanuma gurguddaa isaatu jira.